Ashaamar kafuun daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Qeellam Wallaggaatti himatamaan mana sirreessaa irraa miliquun obboleettii isaa ajjeese duutitti murame. Himatamaan Getaachoo Mootii jedhamu akka lakkoofsa Gi'iziitti bara 2013 ture. Yakka yaalii ajjeechaa cimaadhaan shakkamee kan to'annoo jala oolfamee ture. Waqtii sanatti himatamaan suni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti abbaa manaa biratti qacaramee hojjetu waliin wal dhabdee keessa seenan. Madda wal dhabdeesii dhimma maallaqaa yogguu ta'u himatamaan obbo Getaachoon hojii isaa irratti yakka yaalii ajjeechaa cimaa akka raawwate waajjira abbaa alangaa godina Qeellam Wallaggaa ibseera. Kanaanis to'annoo seeraa jala argatu oolee booda galmeen irratti qulqullaa'ee yakka yaalii ajjeechaa nama cimaatiin hidhaa cimaa waggaa 10 irratti murtaa'e akka ture abbaan alangaa godinichaa ibseera. Haa ta'u malee obbo Getaachoo Mootii akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii gaafa torba bara 2014 rakkoo nageenya magaalaa Dambidolloo keessatti uumamee ture akka carraatti fayyadamuudhaan mana sirreessaatii miliqee bahuun himeera. Abbaan alangaa godina Qeellam Wallaggaa. Kanaanis manni amala sirreessaa godina Qeellam Wallaggaa rakkoo nageenyaa ture sanaan cabee ture jedha. Sirreeffamtoonni hedduunis miliqanii kan ture yoo ta'u himatamaan kunis haaluma wal fakkaatuun miliqee keessaa badeera jedha abbaan alangaa godinichaa. Haaluma kanaan himatamaan kun yeroo adabbii irratti murame osoo hin xumuramiin mana sirreessaatii miliqee gara aanaa Laaloo Qileetti imaluun obboleettii isaa waliin jiraachuu eegale. Rakkoo nageenyaa magaalaa Dambidolloo keessatti uumame dahoo godhachuudhaanis mana sirreessaatii kan miliqee himatamaan Getaachoo Mootii jedhamu obboleettii isaa waliin yeroo dheeraaf nagaan jiraachuu hin dandeenye. Himatamaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii gaafa 17 bara 2016 ganama naannoo sa'a 4 yoo ta'u obboleettii isaa Leelluu Mootii nama jedhamtu waliin wal dhabdee keessa galan. Wal dhabdeen isaanii maallaqa naaf kennii hin kennu kan jedhu himanni abbaa alangaa godinichaa. Himatamaan naannichatti namni jiraachuu dhabuusaa akka carraatti fayyadamuudhaan obboleettii isaa irratti miidhaa geessiseera jedha. Haala mijataa kan erga argatee booda muka mooyyeetiin mataa ishee walakkaa rukutee afaanii fi funyaaniin dhiiga baasisee booda dabalees albeedhaan morma ishee fi qaama ishee iddoo adda addaa waraanee ishee ajjeeseera jedha himanni abbaa alangaa sun. Himatamaan kun yakkicha erga raawwatee boodas maallaqa obboleettii isaa qarshii 15,000 kan ta'u keessaa muraasa lafatti harcaasee kaan fudhatee miliqee badee ture. Haa ta'u malee hordoffii qaamolee nageenyaa taasisaniin boodarra to'annoo jala oolfameera jedha himanni abbaan alangaa godinicharraa ifoomsu. Poolisiin aanaa Laaloo Qileesii himatamaa to'annoo jala erga oolche booda abbaa alangaa aanaa Laaloo Qilee waliin ta'uun ragaalee namaa fi sanadaa erga walitti qabee booda galmee gara waajjira abbaa alangaa godina Qeellam Wallaggaatti dabarseera. Abbaan alangaa godina Qeellam Wallaggaas himatamaan sun yakka ajjeechaa nama cimaa raawwateera kan jedhu ilaaluun seera yakkaa bara 1996 fooyya'ee bahee keewwata 539 muraa tokko A jalatti himannaa hundeesseera. Dhimmicha qorachaa kan ture manni murtii olaanaa godina Qeellam Wallaggaas addacha onkoloolessa gaafa 25 bara 2017 akka lakkoofsa Habashaatti ooleen fakkaattota isaa ni barsiisa jechuudhaan himatamaa obbo Getaachoo Mootii jedhamu irratti murtee du'aa dabarseera. Poolisiin magaalaa Bahar Dar namoota yakka nama ukkaamsuu fi kaaniin shakkaman jedhee 121 to'adheera jedhe. Naannoo Amaaraatti poolisiin magaalaa Bahar Dar namoota ukkaamsanii butamuun maallaqa itti gaafachuu fi yakkoota biraatiin namoonni shakkaman 121 to'annaa jala oolcheera jedha poolisiin magaalaa Bahar Dar. Shakkamtoonni to'annoo jala kan oolfaman baatii onkoloolessa kana keessa qofaa ta'uu itti gaafatamaan poolisii magaalichaa Komaander Waalileenyi Bimiroo miidiyaa naannichaaf himaniiru. Naannoon Amaaraa naannoo walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa jiru bakkeewwan adda addaa keessatti nama ukkaamsanii butuu hannaa fi ajjeechaan yakka irra deddeebiin raawwatamanii fi yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen adda addaa ibsaa turaniiru. Qorannoo poolisiin magaalichaa qindeessee fi heeruu uummatarraa ka'uudhaan shakkamtoota to'annoo jala oolchuu itti gaafatamaan kun himaniiru. Shakkamtoota keessaa muraasni yoo maallaqa baankiitti galcha yookaan baasanii fi
akkasumas lakkoofsa bilbilaatti fayyadaman irratti qorannoo taasifameen to'annaa jala ooluu aangaa'onni kun himaniiru. Komaandar Waalilleen akka jedhanitti taanaan namoota ukkaamsuun kanneen shakkaman haala lamaan kan ilaalamudha jedhu. Tokkoffaanii bu'aa diinagdeetiif jecha kan raawwatamu namoota qabeenya qaban eeguudhaan yookaan ijoollee isaanii ukkaamsuunidha. Lammaffaan ammoo kan kaayyoo siyaasaa qabudha jedhu. Kunis namoota hooggansa irratti argaman yookaan maatii isaanii butuudhaan dhiibbaan irraan gahuuf raawwatu jechuun himaniiru. Naannoo Somaaleetti lagni Shabalee guutuun aanaalee 3 keessatti miidhaa qabeenyaa qaqqabsiise. Lafa ol ka'aa Itoophiyaa keessaa madduun gara kibba Somaaliyaatti kan yaa'u lagni Shabalee guutuun balaa lolaa qaqqabsiiseen naannoo Somaalee aanaalee 3 keessatti miidhaa qabeenyaa qaqqabsiiseera. Lolaan sun godina Shabalee aanaalee Qalafoo, Mustaayilii fi Farfar jedhaman keessatti miidhaa kan geessise yoo ta'u, keessumaa aanaa Qalafoo gandoota 7 keessatti qabeenyaa fi manneen jireenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu miidiyaan naannichaa gabaaseera. Balaa mudate hordofuun lammiileen naannoo sana jiraatan bidiruu xixiqqaatiin kan baafaman yoo ta'u, jiraattota sababa lolaa sanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi miidhaman gargaaruuf tattaaffiin taasifamaa akka jiru miidiyaan naannichaa ibseera. Lagni Shabalee guutuun irra deddeebiin miidhaa kan geessise yoo ta'u, hagayya bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti balaa lolaa aanaalee wal fakkaataa keessatti mudateen abbootiin warraa 2827 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi midhaan lafa hektaara 6186 ta'uu irratti miidhaan qaqqabuun kan yaadatamu ture. Puutiin Tiraamp waliin haasa'uuf qophii ta'uu ibsani. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin pireezidaantii Ameerikaa amma ta'uuf kan filataman Doonaald Tiraamp waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Doonaald Tiraampiif ergaa baga gammaddanii erganiiru. Yaadni Tiraamp kanaan dura waa'ee Yuukireen dubbatanii fi hariiroo Raashiyaa waliin qaban gara turetti deebisuuf jedhu xiyyeeffannoo barbaada jechuun isaanii Puutiin biratti jaallatamaa ta'eera. Pireezidaantiin Raashiyaa ergaa gammachuu dabarsan keessatti Tiraamp waliin haasa'uuf qophii ta'uu himan. Filannoon dura Tiraamp fi pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin wal arguun Raashiyaan waraana Yuukireen irratti taasiftu akka dhaabanii fi deeggarsi Ameerikaa irra deddeebii Yuukireeniif goote sirrii akka hin taane kana dura dubbatanii ture. Dubartoonni Ameerikaa dhiira waliin hin ciisnu jechuun duula eegalaniiru. Filatamuu Doonaald Tiraamp walii wal qabatee dubartoonnii fi shamarran Ameerikaa dubbii warra dhiiraa waliin qaban akka malee guddisanii isin waliin hariiroo jaalalaa hin qabaannu jechaa jiru. Warra kanaan dura abbaa manaa yookaan jaalallee qabanis hanga waggaa 4tti waliin hin ciisnu jechuun duula eegalaniiru. Duula kana immoo dubartoonni Kooriyaa Kibbaa keessaa sitti dabalamuun dhagaameera. Kan dubartootaa fi shamarran Ameerikaa aarsee dhiirota waliin hariiroo jaalalaa bifa kamuu akka hin qabaanne murteessisiise warri dhiiraa Doonaald Tiraampiin filachuu isaaniiti. Paartiin Dimokiraatotaa kan bakka bu'an Kamala Hariisii fi Riippaabilikaanota kan bakka bu'anii dorgomaa turan Doonaald Tiraamp ulfa baasuu irratti ejjennoo adda addaa qabaatanii wal falmaa turaniiru. Kamala Hariis ulfa baasuun mirga waan ta'eef murtoon isaa dubartootaaf haa kennamu wayita jedhanii falman. Tiraamp ammoo ulfa baasuun dhuguma mirga garuu mirga murteessuu bulchiinsa naannoleef haa kennamu jechuun ejjennoo isaanii beeksisanii ture. Yaada Tiraamp kanaaf kan fudhatan warri dhiiraa fi dubartoonni Doonaald Tiraamp filatanii kaani. Kamala Hariis mo'amuu isaaniitiin kan aaran dubartoonnii fi shamarran Ameerikaa kan dubbicha akka malee cimsan egaa bu'aan filannoo beekameetii sabaahimalee hawaasaatiin warra dhiiraa irratti qoqqobbii jaalalaa gooneerra jechuun duula bananiiru. Dubartoonni hundi duula kanatti akka dabalamaniifis waamicha gochaa jiru. Kan isaan jedhaa jiran haga waggaa 4tti dhiira waliin hin ciifnu hiriyyaa hin qabaannu yookaan yoo qabaannes ni dhiifna. Mucaa hin deenyudha. Sababni isaa warri dhiiraa mirga keenya irratti murteessanii qaama keenyatti gammaduu barbaadu waan ta'eef isaan hin feenu jechuun duula bal'aatti jiru. Dubbiin kun Kooriyaa Kibbaa keessatti illee dhageetti horateera. Achitti sochiin dubartootaa
afur baa jedhamu Tiraamp filatamuu mormee duula baname kanatti ifatti makameera. Jecha afur baa jedhamu kun jecha Kooriyaa ta'ee hiika dhiira waliin baallama jaalalaan qabaannu saalqunnamtiin goonuu mucaa hin deenyuu hin heerumnu kan jedhu qabaa jedhameera. Filatamuun Doonaald Tiraamp biyyootaa fi warra siyaasa addunyaa kanaaf gaddas gammachuus akkuma fidee dhufe dubartoota Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaas aarsee waggaa afuriif qoqqobbii dhiirarra keessiseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabannee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.